لا تريدين يصير رابدي يصير لين بدني خرم بدني نسينجا لقوا دي هما آرانا جرا ديو تنوم دوني هما تنقاو Sarraanee gamne godhee mana keessatti hidhee isii hidhaa jirtu dhiisee deemee mana kana keessa ooltee bultee silaa. Kun har'a ijoolleen teenyatuun faraanii fi raanaa fi faayoon teenyatuunis fixanii rabbi gaabalaa nurraa haa qabu isaa irraa. Oromiyaan siinin boonaa Oromiyaa biyya seenaa Oromiyaa. Naanti gammachuu teessanii fi jaalala teessan bultii teessan feena malee mushii seenaalee osoo bisee nuti dhufne haala gabboomfee. Maaliif akkuma jalqaba naan jettee natti keessa bilbilaanii maddii sanitti naaf qabame. Si galee maamee anis rabbiin si qabe tamam hordoftoota kee tis aarsitee haadha mana keetiittis aarsitee nullee aarsuu hin barbaadin tamam. Wanni goote ni jirti. Hidhaan teetis ni jirti. Sa olaala. Tumaanis ni jirti. Ni jirti mi? Fayyaa jaartii teetii barbaannaan dhageeffadhu akkuma hiitetti akkuma tumtetti dhugaa jaarsa jaartiin badirratti wal tumuun ni jira. Maaliif tumtaasin jechuutti hin jiru. Tamam. Isi hidhaas yoonan dura gabbee na jala gacheetee alana gabbaatee shaaraa gubbatti natti hiitee mootummaa na qabsiisti jettee yoo mana keessatti hiitee kabiraa gabbaatu taate numa jirti. Saniifuu biitiitu jirru tunis dhugaan alaalamma jira lola kanamma egaa himettaniifu lola kana durumarraayi na eegaltii jetti isin tun uumantaane na xamatti dhugaan dalagaa fin deemaa ogun ol deebiin ni lolti. Sagalagaa dalagatu. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya maameen gaa gochiin godhaa ture jaartii isarratti hedduu nama gaddisiisa. Haala inni isarraan eegamne godhee mana keessatti hidhee isii hidhaa jirtu dhiisee deemee mana kana keessa ooltee bultee silaa. Baatees. Faraan bakka irratti dhagee fudhasme sigaa faayilee dubbadde laalla hordoftoonni uumaman ammaan dura dubbumantaa irra walolleeti kan inni dalagaa kutee ala bule. Eessa bultee dhuftee irratti loltee ilmaan fayyaattee bulte. Torbaan tokko guutuu bakka sana kuttee namneeti firdi galle. Hordoftoonni nu qabani. Sunis bilaashuma haatee ala baatee kuttee kanaaf si waltu waan qabnu. Amma lama deegan mana galchee boodaas birtumaa deettee dhalaa bira deettee mooli funaantee halkan dalagaan bulaa guyyaan irra faami. Wayi nam tokko ol qooba. Dubbii tana funaantee maarree bira bula maarree waanuma dhalaa jettuun fuutee. Maameen bakka bakka inni dalagu jiru takka illee hin jirtu dalagaa eegaa dhiise ture beekas hin jaa. Amaan jana garteen akkuma fedhee yoonii fitee waan sun taateefu abbaa mana keetiitti abbaa ilmaaniis ijoollee kana walirraa qabdanii hamtuu isaatis hin feetu hamtuu ta'etillee hin fedhu kanaafuu wallaa yaa'anii dubbiin akkuma wanni itti sila walitti araaramu. Dumaashiitii dhageeffadhu dubbiin guddatteef harreetti hin fe'anii jetti. Guddoon saniifuu aarri keetii fi keessaa eessa moontuma keessan keessa si galee. Manuma keessan keessa inshaallahu ta'ala inni gochiinni si godhe kun tamam boru si galee hati deemta la'annoo gocha kanarraa dhageeffadhu maammee. Dubbii bara ammaa finfinnee barta dura tunis dubbii amma haasa'u jiru bara sinnaafaan dubbannaan fira dhiise. Lola kana akkana baatee ala baatee jira dubbii tana fidaa oolti. Mee dubbii tana bakkaa funaantee kan dubbachaa ooltu mee isii takka na gaafadhaa. Yeroo lukon ammaa si gaa'ol naara san lukon koon oolamu. Dubbiin tuni maamee. Deemtee isiin sana baatee waan namni alaa joon fiddeetuma. Namni tokko kanaan jee takka illee. Dubbiin ala baay'insa isii isoo hin taane si ala bulee oolee bulee dhufuutu dubbii. An hojiifin ala bulaa. Hojii sanirra dhaabbatte bakka hojii sanirra dhaabbattee bilbiltee fi waan kana hojiidhaatu akkana na godhu jira dhaabbannu. Maameen yeroo dalagaa eegaa turee isii tana bakka duraan itti quban qabnetti isii agarte saahiba duraan isii tana biratti isii wajjin hin beekne guyyaa keessa saahiba isii san kaisii bira deddeebi'u agarte nama ati qalbiin hin feene kanaatuutu isii kana godhu jira jettee yookaatis shakkii keessa jiraattu taate amma jaartii ta'e bakkaan ani hin feene irraa dhaabbadhu namaan ani hin feene jalaa dhaabbadhu jettee gorfachuu dandeessa. San gorsa keetii fi keessiiti. Malee nuti akkanaaf akkas walii gittaa walii godha jennee deemti. Nama kanaan guyyaa halkan dalgaatiin bula guyyaa rafaatiin oola nama kanaan wal harkooni bakka isin deetus maaf rabbi beeka malee maalitti hin beeka. Ana mo yaani bakka tira itu anu hin beeku yaani dalagatti hin jiran dalagaa mana rabaa keessan oola bakka inni oola bulan diraan beeku. Yaa dumaashiti yenninnis kanaan booda khasirraa rabbi yaa godhu.
tamam maame Maameen oroo waan sirraa waan qabu. jaalattee jibbitus tamam akka jaarsaa jaartii qabee Rabbuma khaalika nuti amma hammeenya keessan tana wal gootan jennee akka isin duratti waa hunda kana kitaaba hunda babbantan gonkumaa barbaadu nuti illee hin barbaannu hordoftoonni illee hin barbaadan wanni barbaannu maal nagaya hoflaatama gammachuu jaalalteessan arguu barbaanna malee qaamaanis qilleensarraanis karuma hundaanuu jaalalteessan akka agarru feena malee akka miidhaa keessan rakkina keessan agarruu miti saniifuu warra rakkina injifate rabbi sinaa taasisu dhageeffadhu dubbii takka ifii jaaniitti fitanii jaan takka namaa jaanii fitanii dumaashitiyya sawwaan taateefu arra aara yoo isa qabaattellee obboleettii tiyya nuutu si fayyifata numaabdii fitadhu anaatu dhiifama si gaafata bakka isaa Laa wallaahi dhiifama hin gaafatin laa wallaahi. halas anaat dhiifama si gaafata numaabdii fitadhu maaliif warra wajjin waaru wajjin turu horu rabbi sinaa godhu biyya kana keessatti illee warra gartee miti waan biyya namaa dhufeef irraa milkaa'ee faayidaan biyyatti galu rabbi sinaa taasisu hamtuu rabbi sinirraa qabu balaa isinitti as deemtu rabbi sinirraa deebisu haasidaayistii teessan rabbi sinirraa qabu saniifuu nutilleen du'aa'ee goonee fi hordoftootaa fi kabajamtoota keenya isinilleen asuma maammee fi dumaashiitii qaalii du'aa'ee godhaa fi jajjabeessaa isinilleen keessaanis koomentii jalattis akka sigaa warri nurraa laa aadiidha oromoon akkanuma qabdi inshaallahu ta'ala aadiidha laa bakka gammachuu waan jeesimu chaayinaan harreen gurri tokko yaadate Bakkuma dalaataniitu qe'ee hin dandee roorroo walii hin dandeenye saluma akkasii hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa nuti har'a gammachuun teenyas tana fakkaatti inshaallahu ta'ala kanaan booda maaltu maammee birsi deebisee onaan jettan gammachuu fi jaalala isaanii surprise godhuudhaaf inshaallah sagantaa birarratti ni argama hanga rabbi waliin nu deebisutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aileen dhiifama guddaa isin gaafa dabar hin gaafanne daawwatu. dhiifama gaafadhu Dhiifama guddaa daawwattoota kiyya gaa yoo talagaa isinis gaanii seerraa tureetiin iseerraa badee isiillee ni baddanii karan baddanii isin jaa dhugaa dhiifama aaraan jira dhiyoota na hundaa dhiifama isin gaafachiitiin jiru mashaakila har'a jirus qabdanii alhamdulillahi rabbil alamin kun har'a ijoolleen teenyatuun faraanii fi raanaa fi faayoon teenyatuunis fixanii rabbi gaa balaa nurraa haa qabu isaanirraa rabbi haa qabu taakkanaatti isin jaa hordoftoota keenya nu bira dhaabbadhaa dhabamtanii jirtanii nu jalaan badinaa islamaan jira galatoomaa isin jaa dhiifama guddaa isin gaafadhaa hanga guyyaa biroo walitti maasalaam. Oromiyaan sinin boona. Oromia biyya seenaa.